Kun sagantaa raadiyoo Hiyyaw Tasfaati. Gooftaan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo Hiyyaw Tasfaa akkam jirtan yoo yaa jedhee hunda keessanuu nagayaa sin gaafadha. Nageenyi san badhaadha, fayyaan isin qixxee, babaaroo bakka jirtanutti araarri nageenyii fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundum keessaniifuu haa bayyatuuti haa fakkanuuti. Waaqni hundum keenyaa nu eegee nutissee nu gargaaree lubbuun nu jiraachisee namarraa nu godhe. Galgala kana akka dubbii sagalee qoonqoosaa waliin dhaggeeffannuuf carraa kana nuuf kenne, carraa kana naaf kenne, carraa kana siif kenne. Namootni baay'een carraa kana argachuu barbaadanii garuu argachuu hin dandeenye. Aniif ati garuu argannee jirra. Kun immoo tolchaaf dandeettii keenyaan osoo hin ta'in araaraaf arjummaa isaarraa kan ka'e. Kanaaf immoo galanni ulfinniif kabaji guddaan Waaqa abbaa keenyaaf maqaa Yesuus Kiristoositiin haa ta'uuf jecha amma faarfannaa kanaan isa waaqessinee achiin gara sagalee dubbii qoonqoosaa waliin dhageenyutti yaana. Si filannoontiya Waaqa kiyyaasi filannoontiya mootii kiyyaasi filannoontiya kagaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya si ittirkuuntiya abbaa kiyyaasi ittirkuuntiya mootii kiyyaasi ittirkuuntiya kagaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya 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 guyyaa rakkoo hin bayyanne cinaatiya kagaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya Takuyara ko lem pagane cinaatiya la 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 oh la 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 ado ani hin alatin duru ya dana qabda akka tolchee sudadhabee jaalalkee adda akki ati anaaf jirtu dabaree jaalala bira yaa tokkollee garaa jabaattee hin deenne na bira akki ati anaaf geettu dabaree jaalala bira tokkollee garaa jabaattee hin deenne na bira tika kiyyaa fi hirribi sin qabuudhi haa ganamaa Ya tokkollee ana hifannee ataakkanama Omaana hanne ana dabartee jaalala abbaa Bobaa kee jaalanna guddifattee ofiin argabaa Omaana hanne ana dabartee jaalala abbaa Bobaa kee jaalanna guddifattee ofiin argabaa Si'i filannoontiya Waaqa kiyyaasi filannoontiya mootii kiyyaasi filannoontiya kagaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya si ittirkuuntiya abbaa kiyyaasi ittirkuuntiya
Motiki yasi itirkuntiya Tagafarako himbayane jinatiya Tagafarako himbayane jinatiya Tagafarako himbayane jinatiya Tagafarako lembayane jinatiya Taguyarako lembayane jinatiya Tagafarako lembayane jinatiya Taguyarako lempagane jinatiya Hallelujah. Baga ayyaana fannifamuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin isin geessise, isin dhaqqabsiise, nu geessise, nu dhaqqabsiise. Hallelujah. Waaqi addunyaa hundumaa, kolbaa hundumaa waan jaalateef akka namni hundinuu itti dhugeeffatee jireenya bara bara argatuuf ilma isaa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa dabarsee nuuf kenne. Ilmi isaa gooftaan Yesuus Kiristoos illee almasih isaan illee akka nuti jireenya dukkana keessaa gara ifaa dhufnuuf jireenya bara bara akka argannuuf cubbuu keenya baatee bakka keenya bu'ee abaaramaa ta'ee du'a fannootiin jaalala nuuf qabu mirkaneesse. Waaqi waan si jaalateef ilma isaa siif erge, Yesuus waan si jaalateef siif du'e. Jaalalli lubbuu fi nama jaalatanuuf dabarsanii kennuu caalu eenyufiyyuu hin jiru jedhee barsiise gooftaan. Eenyufiyyuu hin jiru jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 15 lakkoofsa 13 irratti kana barsiise gooftaan. Jaalalli lubbuu fi nama jaalatanuuf dabarsanii kennuu caalu eenyufiyyuu hin jiru. Gooftaan jaalala caaluun na jaalate, si jaalate, addunyaa hundumaa jaalate. Hallelujah. Abbaanu jaalate ilma isaa nuuf kenneef, gooftaanu jaalate nuuf du'eef, galanniif ulfinni akkasumas kabaji isaaf haa ta'uti. Hallelujah. Hallelujah. Anaaf jedhee gooftaan Yesuus ulfinna fi salphisee gargara lafaa dhufe. Siif jedhee nama mana dhaggeeffachaa jirtu, siif jedhee abbaa kiyya, siif jedhee haadha kiyya, siif jedhee obboleessa kiyya, siif jedhee obboleettii kiyya, siif jedhee anaaf jedhee of salphisee garbicha fakkaatee gara lafaa dhufe. Na duute na rakkate Yesuus kiyya, dhiiga keetiin na fayyiste lubbuu kiyya. Kana duuteefi mootummaa jireenyaa kee uufani, lubbuun ati duuteefi mootummaan dhabini. Lubbuun ati duuteefi mootummaan dhabini. Anaaf jedhee gooftaan Yesuus gara lafa kanaa dhufe. Siif jedhee gara lafa kanaa dhufe. Lubbuu kiyya fayyisuuf, lubbuu keeti fayyisuuf. Kanaafuu lubbuun inni fayyisuuf du'e kun immoo mootummaa Waaqayyoo dhabuu hin qabdu. Yesuusitti amantee jireenya bara baraa argachuun immoo furmaata filannoo hin qabnedha. Hallelujah. Kutaa dubbii sagalee qoonqoo Waaqaa Isaayyaas boqonnaa isaa 53 lakkoofsa 1 haga 12 yaada isaa walii galaa. Isaayyaas boqonnaa isaa 53 lakkoofsa 4 hamma 7 akkasumas lakkoofsa 12 immoo amma dubbifanna. Akkas jedha lakkoofsa 4 haga 7 akkasumas lakkoofsa 12 dubbisa. Isin immoo yaada isaa guutummaatti 1 hamma 12 kan jiru in dubbifattanii maqaa Yesuusitiin lakkoofsa 4 irraa jalqabee akkas jedha. Inni garuu jedha Isaayyaas waggaa 700 dhalachuu Yesuus Kiristoositiin dura jechuudha. Yesuus Kiristoos fooniin gara lafa kanaa dhufee dhalachuu isaatiin dura waggaa 700 dura raagichi Isaayyaas, raajiin Isaayyaas akkas jedhe. Inni garuu jedhe Isaayyaas, inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraa hin kaa'ee jedhe. Muddama keenyaas hin baatee jedhe. Nuti garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti hin lakkoofne jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraa hin kaa'ee, muddama keenyas hin baate. Nuti garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseetti hin lakkoofne jedha. Itti fufee akkas jedha. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuti nagaa akka dhaggannuuf inni hin adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame. Hallelujah. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame. Nuti hundi keenya akka hoolotaa karaa irraa bannee turre, adduma addaanis karaa gorree. Waaqi garuu yakka hunduma keenyaa isarra godhee jedha. Hin cunqurfame, hin dhiphate, inni garuu waan tokkoyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmee hoolee yookaan ilmee hoolaa gara addee qalmaatti geeffamtuutti,
hin oofame. Akkuma hoolaan yookaan hooleen yennaa rifeensa irraa muran cadhi jettu inni akkasuma cadhuma jedhe calluma jedhe malee afaan isaa hin banannee jedha. Afaan isaa hin banannee jedha. Lakkoofsa 12 irratti immoo gad bu'ee akkas jedha. Inni jedha. Inni cubbuu namoota baay'ee ba'ate. Waa'ee cubbuu isaaniitiif illee isaaniif kadhate. Isaaniif hin kadhate. Lubbuu isaa du'atti dabarsee kenne. Warra balleessaa qaban wajjinis in lakkoome jedha. Irrasiniif deebi'a lakkoofsa 12 akkas jedha. Inni cubbuu namoota baay'een baate. Waa'ee cubbuu isaaniitiif illee isaaniif hin kadhate. Cubbuu isaa du'atti dabarsee kenne. Warra balleessaa qaban wajjinis in lakkoome jedha. Warra balleessaa qaban wajjinis in lakkoome jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenya haa ulfaatu ol haa jedhuti. Baraaf haga bara bara ulfinniif kabaji isaaf haa ta'uti. Haalelooyaa, haalelooyaa, haalelooyaa. Waaqni nu jaalate, gooftaan nu jaalate, akkas nuuf rakkate, akkas naaf rakkate, akkasiif rakkate. Cubbuu namoota baay'ee ba'ate jedha. Waa'ee cubbuu isaaniitiifis hin kadhatee jedha. Lubbuu isaallee du'a dabarsee kenne jedha. Warra balleessaa qaban wajjinis in lakkoome jedha. Mata dureen barumsa keenya akkas jedha. Yesus akkamitti du'e? Yesus maaliif du'e? Yesus eenyuuf du'e? Kan jedhu kana gaaffilee sadiin gaafanne kanaaf deebii kennaaf barumsa keenya guyyaa irraa keessatti. Yesus inni akkamitti du'e? Yesus inni maaliif du'e? Yesus inni eenyuuf du'e? Gaaffilee jedhan kanaaf deebii itti kennina. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesus Kiristoositiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Jireenya waan nu kenniteef, lubbuun jiraannee hadhaan waan baaneef, carraa kana waan dhagganneef galatoomii ulfaadhu. Bara baraan ati ol jedhe, bara baraan ati kabajam, bara baraan ati ulfaadhu. Waan nu jaalattee akka nuti hin banneef, akka nuti bara baraan si'oolitti ibidda gahaannamitti hin gatamneef, akka nuti seexana wajjin bara baraan hin rakkanneef achi keessaa nu baasisaaf. Jireenya nuuf kennisaaf, bara baraan nu gammachiisisaaf, ilma keeti gooftaa Yesus Kiristoos waan nuuf ergiteef, innis immoo nu jaalatee waan nu du'ee jireenya kana nuuf kenneef, ammas abdii jireenya bara baraa waan qabnuuf kana hundumaaf galatoom. Gooftaa jaalala keetiif ulfaadhu. Jaalala nu jaalattee nuuf duuteef, duutee immoo du'a injifattee kaateef, jireenya kana immoo du'aa ka'uu keetii waan arganneef galatoom. Waaqa amma kun sagalee keetti dhaga'aa jirra. Maqaa Yesuusitiin nu gargaari. Lubbuun ergaa kana dhaggeeffattu jireenya isaanii Waaqayyo, jireenya nama dhaggeeffatu Waaqayyo, sagaleen kun haa argatu. Namni si beeku karaa amantii isaatti akka cimu, namni si hin beekne, lubbuun si hin beekne ergaa kana dhaggeeffatteen booda dhuguma Yesuus anaaf abaarame, dhuguma Yesuus anaaf jedhee cubbamaa ta'e, dhuguma Yesuus anaaf jedhee fannifamee waraanamee du'e jedhee amanee gara si beekisaatti akka dhufu, akka fayyu maqaa Yesus Kiristoositiin ati isa gargaare. Hojiin seexanaa, hojiin falfalaa, hojiin hafuura hamaa, hojiin dukkanaa kamiyyuu maqaa Yesus Kiristoos isa du'ee du'a injifatee ka'eetiin kan rukutame, kan diigame, kan fashalaa'e haa ta'uti. Ulfina keetiin ati nu dhaabe. Nu waliin jiraadhu. Eebba keetiin nu marsi. Maqaa gooftaa Yesuusitiin. Ameen. Gaaffiin tokkoffaan jalqaba gaafanne akkas jedha. Yesus akkamitti du'ee jedha. Yesus akkamitti du'ee jedha. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti nuuf barreeffamee jirutti Yesus Kiristoos atoo yakka takkayyuu hin qabaatin, atoo cubbuu takkayyuu hin hojjatin, himannaa sobaatiin du'a fannootiif dabarfamee kenname. Cubbuu tokkoyyuu hin qabu, yakka tokkoyyuu hin qabu, garuu himannaa sobaatiin du'aaf dabarfamee kenname. Atoo yakka hin hojjatin yakkamaa jedhame. Atoo cubbuu hin hojjatin cubbicha jedhame. Atoo abaarsa hin qabaatin abaaramaa jedhame. Namni yakkamaa ta'e immoo akka seera warra Roomaatti fannoo isaa ba'atee bakka itti fannifamutti geeffatee achitti fannifamuun ajjeefama ture. Warri Yihuudootaa yeroo san warra Roomaanotaa jalatti bitamanii bulaa turan. Kaayyoo Yesus Kiristoos dhufeef hubachuu dhabanii tajaajila isaa irratti gufuu ta'aa turan. Himannaa sobaatiin akka inni du'u himatan. Mootichi Pilaaxoos kan warra Roomaa Yesus qoratee yakka tokkoyyuu irraa dhabe. Yakka tokkoyyuu irraa dhabe. Gaaffii baay'ee gaafate. In gaafate garuu yakka tokkoyyuu cubbuu tokkoyyuu irratti argachuu hin dandeenye. Sana booda gadhiisuulleen fedhe. Gadhiisuulleen barbaade. Kolbaan yookaan sabni achitti walitti qabame sun garuu itti deddeebi'ee haa fannifamu,
haa fannifamu haa fannifamu jettee iyya fakkansitee jennaan iyyuu baay'isanii jennaan Philaaxoos akkas jedhe ani yakka tokkoyyuu isarratti hin dhaggine ani yakka tokkoyyuu isarratti hin argine gulanaa boruullaan dhiiga nama kanaarraa bilisa jedhee harka dhiqatee fedha isaaniitiif akka inni fannifamuuf dabarsee kennee jedha. Yakka tokkoyyuu isarratti hin argine jedha. Cubbuu tokkoyyuu balleessaa tokkoyyuu isarratti hin argine jedha. Balleessaa tokko hin qabu Yesuus. Cubbuu tokko hin qabu Yesuus. Yakka tokko hin qabu Yesuus. Saniin booda fannoo akka malee ulfaatu itti baachiisanii gara Golgootaatti oofanii jedha. Gara gaara Qaraaniyoo Golgootaa isa jedhamutti oofanii jedha. Daandii irratti irra rakkisanii jedha. Itti taphatanii jedha. Itti tufanii jedha. Hin arrabsani gooftaa. Hin kabalani gooftaa. Itti songani. Itti taphatani. Dhumarratti immoo gaafa bakka Qaraaniyoo Golgootaa ga'an sana dhumarratti harka isaatiif miila isaa mismaaraan rukutuun fannoo irratti fannisanii. Gooftaa cubbuu hin qabne, gooftaa balleessaa hin qabne, gooftaa yakka hin qabne kana fannoo irratti fannisanii. Fannifameen duuba immoo du'uu isaa mirkaneeffachuuf cinaacha isaa waraananii du'uu isaallee mirkaneeffatanii jedha. Cinaacha isaa waraananii du'uu isaallee mirkaneeffatanii jedha. Akkuma raagichi Isaayyaas waggaa 700 dura raajii dubbate inni jedhe Isaayyaas gooftaan Yesuus gaafa kana hundumaa irratti hojjetan waan hantuu takkaallee ittiin deebisne waan hamaa tokkollee ittiin dubbanne akka hoolee yookaan hoolaa qalamuuf geeffamtutti cal jedheetuma oofamee jedha. Fannoo mukarratti kan fannifamu inni kan abaarame jedhamee akkuma barreeffame san fannoo mukarratti fannifamee isaan abaaramaa ta'ee jedha. Fannoo mukarratti fannifamee isaan abaaramaa ta'ee jedha. Cubbuu namoota baay'ee ba'atee lubbuu isaa du'ar dabarsee kenne. Cubbuu namoota baay'ee ba'atee lubbuu isaa du'aaf dabarsee kenne. Warra balleessaa qaban wajjiin warra yakkamoota lamaan waliin fannifamee akka nama cubbamaatti akka nama yakkaamessaatti laakko'amee du'a fannootiin rakkatee du'a fannootiin dhiphatee du'a fannootiin gaargalee du'e Yesuus Kiristoos akkaataa kanaan du'e anaaf si'iif nuuf.
Cubbuutuun qabaatin yakka tokkoyyuutuun qabaatin balleessaa tokkoyyuutuun qabaatin akka nama cubbamaatti akka nama yakka cimaa hojjeteetti lakkaa'ame akka nama yakka cimaa murtiin du'aa isaaf maluutitti cubbamaa jedhame du'a fannootiin rakkatee dhiphatee gaargalee du'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkaataa kanaan du'uun maaliif isa barbaachisare? Gaaffii lammaffaa sana ilaallama. Akkaataa Yesuus itti du'e ilaallee jirra. Gaaffiin inni lammaffaan immoo Yesuus maaliif du'e? Akkaataa kanaan rakkatee dhiphatee gaargalee du'uun maaliif? Sababni fannifamuu Yesuus Kiristoos maali? Bu'aan fannifamuu Yesuus Kiristoos maali? Yesuus inni maaliif du'e? Why? Maaliif? Sababni isaa maali? Bu'aan isaa maali? Asitti aansinee Yesuus maaliif akka du'e qabxiilee sadiin waliin ilaalla. Sababa inni du'eef bu'aa fannifamuu Yesuus Kiristoos qabxiilee sadi waliin ilaalla. Tokkoffaan Yesuus maaliif du'e jenne tokkoffaan akkas jedha. Duuti fannoo Yesuus Kiristoos cubbuu hundaaf qorsa ta'isaaf jedha. Duuti fannoo Yesuus Kiristoos cubbuu hundaaf qorsa ta'isaaf jedha. Duuti karaa Addaamii dullachaatiin dhufte. Karaa Addaamii isa jalqabaatiin dhufte. Jireenyi ammoo karaa Addaamii isa haaraatiin karaa Yesuus Kiristoositiin nuuf argamee jedha. Namni marti sila, namni hundumtuu sila akka cubbuu hojjateetti kan du'u ture. Maaf jennaan hundinuu cubbuu hojjateera waan jedhuuf ergaasaa gara warra Roomee boqonnaa isaa 3:23 irratti Phaawulos hundinuu cubbuu hojjateera. Gatiin cubbuu immoo du'a. Garuu kennaan tolaa Waaqa biraa kenname inni sun immoo jireenya bara baraati jedha. Jireenya bara baraati jedha. Addunyaa kana irratti dhukkubni baay'een jira. Dhukkuba baay'ee jiru kanaaf immoo qorichi jira. Dhukkubni dhukkuba caale garuu. Dhukkubni dhukkuba caale qaama keenya guutuu lubbuu keenya wajjin si'oolitti kagatuu danda'u waan tokko. Dhukkubni dhukkuba caale kan qoricha tokko duwwaa qabu innis maqaan isaa cubbuudha. Cubbuu Waaqa gaddisiisuu karaa Waaqayyoo irraa goruu, karaa Waaqayyoo irraa goruu, karaa Waaqayyoo irraa goruu. Cubbuu waan Waaqi tolchaa jedhe tolchuu dhabuu, waan Waaqi hin tolchinaa jedhe tolchuu. Cubbuu. Cubbuu kanaaf immoo qorichi doktoroota biraa hin argamu. Ispeeshaalistoota biraa hin argamu. Saayintistii fedhe bira deemaa hin argamu. Itoophiyaa keessa bakka feetan deemaa hospitaala feetan deemaa hin argamu. Afrikaa keessa naannaa biyyoota guddatte jenna Yuroopillee deema, Ameerikaallee deema, United States of America, Canada, United Kingdom, Japan, South Korea, Australia hin jiru. Israel deema hin argattan.
biyya feetan deema qorichi cubbuu hin jiru. Garuu immoo anamma salphaadhumatti sitti hima. Itoophiyaa keessa naanna'uun sin barbaachisu. Afrikaa keessa naanna'uun sin barbaachisu qoricha cubbuu barbaachaaf. Addunyaarra naanna'uun sin barbaachisu. Amma bakka jirtuutis dhaqqaba qorsi cubbuu. Inni illee eenyu gaafa jette Yesus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa isatti dhugeeffattee cubbuu isaatiin ofirraa qulqulleessuudha. That is all. Only the blood of Jesus is the solution for sin. Only the blood of Jesus. Dhiiga Yesus Kiristoos qofa. Dhiigni Yesus Kiristoos callaan cubbuu hunduma keessa nama qulqulleessuu danda'a jechuudha. Haalleluuyaa. Cubbuu hundumaaf qorsiisa. Yesus Kiristoos du'a fannoo isaatiin cubbuu hundumaaf, cubbuu dhaalaatiif yookaan original sin isa jennuuf, cubbuu guyyaa guyyaan hojjennu maraaf dhiiga ifii nuuf jigsee qorsa nuuf ta'uu mirkaneessa. Haalleluuyaa. Dhiiga isaa nuuf jigse qorsa nu ta'uusaa, qorsa cubbuu keenyaa ta'uusaa mirkaneessaa jechuudha. Cubbuu hin qabnu yoo jennee kitaaba qulqulluu keessatti ergaa Yohaannis keessatti cubbuu hin qabnu yoo jennee mataa keenya sobnaa, dhugaallee nu keessa hin jirtu. Garuu yoo dhugaan cubbuu keenya araara galle inni cubbuu keenya hundumaa nuuf araaramee nu qulqulleessisaaf kan addatamee jedha. Maaliif jennaan dhiigni isaa kan fannoo gaara Golgootaa irratti jige sun cubbuu hundaa keessaa nu qulqulleessaa jedha. Cubbuu hundaa keessaa nu qulqulleessaa. Ergaa Yohaannis boqonnaa isaa tokko irratti yoo dubbifattan in argattan. Inni jedha Yesus Kiristoos du'a ifiitiin namaaf Waaqa walitti araarse. Namaaf nama walitti araarse. Namaaf uumama walitti araarse. Haalleluuyaa, haalleluuyaa. Araara nuuf fide, karaa mootummaa jireenyaa nuuf fide. Kun hundumtuu maaliif jennaan waan ana jaalateef, waan si jaalateef, waan nu jaalateef, waan nu jaalateef lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne. Jaalalli lubbuu nama kaaniif, nama jaalataniif dabarsanii kennuu caalu hin jiru jedhe Gooftaan, hin jiru jedhe. Yeroo tokko seenaa akkas jedhu tokko macaafa wayirraa dubbise. Namicha daanyaa yookaan abbaa murtii yookaan abbaa seera kan jennu namicha beekamaa kan Waaqa sodaatu bakka teessoo isaa irratti hojii isaa irratti kan haqa hojjetu tokkotu turedha. Akkaataa seerri jedhetti yakkicha qulqulleesse matta'aa tokko otoo hin fudhatin, musnaa tokko yoo otoo hin fudhatin waan seerichi jedhu dhuguma namicha yakkamaa sana irratti akka raawwatuuf murtee dabarsa ture jedhan. Baay'ee abbaan murtee kun nama haqaa ture jedhamee beekama. Namni hundumtuu dhugaa ba'aaf. Garuu immoo gaafa tokko mucaan isaa ilmi isaa yakka cimaa hojjete. Yakki cimaan kun immoo murtee du'aa isarratti kan murteessisu ture. Murtee du'aa akka isarratti murtaa'u kan godhu ture. Amma warri seeraa mucaa isaa yakka cimaa hojjete kana qabanii gara abbaa seeraa kan ta'e, gara daanyaa, gara abbaa murtii, gara abbaa isaatti dhiyeessan. Himannaa jalqaban. Kunoo mucaan kee kana hojjete, kana hojjete, kana hojjete, kana hojjete, kana hojjete. Akkaataa seera keenyaatti immoo namni yakka kana balleessaa kana dalage du'uun irra jira jedhanii himannaa dhiyeessan mucaa isaarratti. Namni baay'een walitti qabameera. Waan himannaa namoota kana hin dhaggeeffata. Daanyichi jechuudha. Abbaan mucaa, abbaan seeraa, namoonni baay'eenis walitti qabamanii dhaggeeffatu. Dhuguma daanyaan kun, dhuguma abbaan seeraa kun waggoota baay'eef haqaan hojjatee tureera. Guyyaa tokkollee seera dabsee hin beeku. Guyyaa tokkollee matta'aa yookaan musnaa fudhatee karaa sirrii hin taanetti seera dabsee yookaan murtii dabsee murteessee hin beeku. Garuu arramee salaalla jedhan. Kunoo kun mucaa isaati. Amma du'uun immoo itti faradamuu qaba. Akka seeraatti maal jedhamee jedhanii namni marti saffi jedhee eegata. Waan mootichi waan immoo abbaan seeraa jedhu saffi jedhee eegata. Hin caqasu. Abbaan seeraas abbaan mucicha sanaas waan namoonni jedhan kana dhaggeeffatee fixeen booda wanti isin jettan hundinuu sirriidha. Dhuguma waan dhugaa jettani. Namni yakka kana hojjete akka seera keenya, keeyyata kanarratti ibsametti namni yakka kana hojjete du'uu qaba. Dhugaadha, sirriidha. Anis kanarraa dubatti hin deebi'u. Yakka kana namni hojjete kaleessas adabamaa tureera du'aan, arras adabamuu qaba du'aan. Kanaafuu mucaa kiyya irratti, ilma kiyya kan ta'e kanarratti yakka kana waan hojjateef akkaataa seera keenyaatiin murtee du'aa isarratti murteesseera jedha. Akka du'uuf isarratti murteesseera jedhe. Akka du'uuf isarratti murteesseera jedhe. Namni martinuu waaw! Abbaa akkamiitiidhaan? Daanyaa akkamiitiidhaan? Karaa tokkoon daanyaa akkamiitii? Daanyaa akkamiitii inni dhuguma seerarraa hin goru, dhuguma waan jedherraa hin goru. He's just jedhan. He's just jedhan. Waan jedherraa seera hin cabsu jedhan. Garuu immoo jedhan
amma immoo akkamitti mucaasaa akkamitti murteessa akkamitti garuu jedhanii sodaatan. Achi immoo itti fufee akkas jedhe abbaan murteessuun garuu immoo na dhagaa akka seera keenyatti ibsamee jirutti mucaa kiyya irratti an du'a murteessee jira. Garuu immoo bakka isaa akka cubbuu isaatti akka balleessaa isaatti silaa inni du'uu qaba. An garuu amma akkas godha. Bakka isaa bu'ee annan du'a. Ana ejjeestu inni immoo hin hafa. Cubbuun isaa ana irratti ta'a. Cubbuun isaa ana irratti dhufa. Yakki isaa balleessaan ana gubbaa ta'a. Achiin immoo sababa yakka isaatiif sababa balleessaa isaa sanaaf ani hin adabama. Ana adabdu ana ajjeesaa jedhee of dabarsee kennee jedhan. Bakka mucaasaa of dabarsee kennee jedhan. Seenaa kana dubbise. Abbaan bakka mucaasaa du'e. Nama na dhaggeeffattu kana. Ati cubbicha turte. An cubbicha ture. Hundumti keenya cubbiyyee turre. Sababa cubbuu keenyaatiin du'uun irra ture. Gooftaan Yesuus garuu maal godhee sababa cubbuu kiyyaatiif sababa cubbuu keetiitiif of dabarsee kenne. Cubbuun qabu ture, yakkan qabu ture, balleessaan qabu ture. Garuu yakka keeti, yakka kiyya, yakka keenya hundumaa ba'atee fannoo irratti waraanamee achiin immoo hin du'e. Anaaf siif sababa du'uu isaatiin dhiigni isarraa jige sun immoo cubbuu keenya hundaaf qorsanuuf ta'e jechuudha. Haaleluyyaa ulfinni gooftaa keenyaaf baraaf hamma bara baraatti haa ta'u. Bu'aan lammaffaan isaa immoo akkas jedha. Duuti fannoo Yesuus Kiristoos abaarsarraa bilisa nama baasisaaf jedha. Abaarsarraa bilisa nama baasisaaf jedha. Namni hundinuu seera kenname eegatuu hin dandeenye. Sababa seera kenname eegatuu dadhabiisaatiin namni hundinuu abaaramaa ta'e. Kiristoos immoo bakka namoota hundaa bu'isaan fannoo mukaa irratti fannifamiisaan abaarsa jalaa bilisa nu baasee jedha. Haaleluyyaa. Abaarsa jalaa bakka keenya abaaramaa ta'e abaarsa keenya nurraa fudhee nummoo abaarsa jalaa nu baase jedha. Tokkoffaarratti cubbuu keenya keessaa dhiiga isaatiin nu qulqulleesse jenne lammaffaa immoo abaarsa keessa jiru nurraa cabsee abaarsa jalaa nu baase jedha. Namni Kiristoos qabu abaarsa jalaa baay'ira. Haaleluyyaa. Namni Kiristoos hin qabne garuu abaarsa jala jira. Maafi jennaan Kiristoosin ala abaarsa jalaa karaan nama baasu waan hin jirreef. Namni karaa adda addaatiin abaarsa isa qaqqaba. Dhalootarra dhalootatti qaxxaamuree karaa haadhaatiin, karaa abbaatiin cubbuun abaarsi isa dhaqqaba. Abaarsa jechuun maal jechuu? Gabaabumatti abaarsa jechuun namni cubbuu gaafa hojjetu sababa cubbuu hojjete sanaatiif balleessaa hojjete sanaatiif adabbii isa argatu jechuudha. Miidhaa isa argatu jechuudha. Karaa cubbuu dhalaatiin abaarsi nama argachuu danda'a. Namni waan ofirratti dubbaturraa kan ka'e waan hin taane ofirratti dubbachuurraa kan ka'e abaarsi abbicha qaqqabuu danda'a. Ammas immoo sababa afaan namoota biraatiin afaan namoota biraa keessa abaarsi nama qaqqabuu danda'a. Akkasumas immoo cubbuu gaafa hojjennu cubbuun balbala abaarsaati. Namni cubbuu hojjete yoo araaraan galiin cubbuun sun abaarsaaf balbala banti jechuudha. Abaarsa kootu seeni jechuudha cubbuu hojjetanii araara galuu dhabuun jechuudha. Kana garuu immoo Kiristoositti gaafa amannu cubbuu keenya hundaa keessa dhiiga isaatiin of qulqulleessina. Abaarsi balbala hin argatu jechuudha. Because cubbuun hin jiru jechuun abaarsi balbala hin qabu. Jireenya kee argachuu hin danda'u. Kanaafuu cubbuu keessa jirtu kam keessaayyuu maqaa Yesuusitiin dhiiga Yesuusitiin if qulqulleessuun sirraa eegama. Ifi qulqulleessuun sirraa eegama. Namni Kiristoos qabu abaarsa jalaa baheera. Haaleluyyaa. Kanaaf namni Kiristoos hin qabne garuu abaarsa jala jira. Maafi jennaan Kiristoosin ala abaarsa jala karaan nama baasu waan hin jirreef. Adoo Yesuus nuuf hin du'ini silaa nuti warra cubbiyyee, warra duuti bara baraan nu eegattu, warra abaaramoo, warra qambaraa fi hidhaansa seexanaa jala jiraannu turre, warra abdii hin qabne turre. Garuu amma galannii fi kabaji ulfinni illee hoolicha waaqaa qalameef haa ta'uti warra qulqulloota, warra bilisa bayee, warra abdii mootummaa jireenya bara baraa qabu taaneerra. Namni Yesuus Kiristoositti amante baga gammadde atillee carraa kan argatteetta waan ta'eef haaleluyyaa. Akka kiyyaatti nan cabsine labsi du'aan irratti labsine Yesuus Kiristoos. Akka kiyyaatti nan cabsine labsi du'aan irratti labsine abaarsa cubbuu namirraa cabsa ofirraa targee waaqii dansa. Abaarsa cubbuu namirraa cabsa ofirraa targee waaqii dansa.
sababa biraan qabu ka gubbaa lafaatti gad dhufuuf yakkin qabu tokkollee ka ittiin dhaanamee waraanamu cubbumaatiyaaf qabamee dhaanamee darbatamee seenaan kiyya kasilaa yoo na badee isumaan itti fufee argatee yaadama garaanuun qabu arralee waaqayyoon dansaa arralee waan darbatee silafaan nungatu labsuma ara labsa yaada labsa garaanuun qabu arralee waaqayyoon labsa darbatee Absuma yakka kiyya wallala kiyya naalte abba kiyya ulfinake narraan fudhatine ulfinake narraan fudhatine dadhabbii fuda gongori kiyya laalte abba kiyya ulfinake narraan fudhatine ulfinake narraan fudhatine yakkiya agamba ya tulle abakiya ulfinake naram fudatini ulfinake naram fudatini akgarta fakirage timurtu abakiya ulfinake naram fudatini ulfinake naram fudatini ulfinake naram fudatini qabxiin inni sadaffaan immoo Yesuus Kiristoos maaliif du'e yoo jenne bu'aan isaa sababni isaa duuti fannifamuu Yesuus Kiristoos humna seexanaa hunda barbadeessisaaf jedha. Tokkoffaarratti cubbuudhaaf furmaata ta'uuf jedhe, lammaffaarratti abaarsaaf furmaata ta'uuf jedhe, sadaffaarratti hojii seexanaa hundumaa barbadeessuuf jedhe. Haleluuyaa. Du'a fannoo Yesuusitiin seexanni injifatameera. Du'a fannoo Yesuusitiin seexanni injifatame. Karoorri seexanaa hin fashalaa'e. Duutillee injifatame. Si'oolillee hin mo'atame. Duutillee hin injifatame du'aa ka'uu Yesuusitiin. Si'oolillee hin mo'atame du'ee du'aa ka'uu isaatiin. Seexanni kan du'a fannoo Yesuusitiin mo'atame kan injifatame malee seexanni jabaan kan hin injifatamin hin jiru. Yesuus Kiristoos hojii seexanaa kamirrattu inni gooftaadha. Haleluuyaa. Na dhaggeeffadhisa kana irra deebi'eessin jedha. Seexanni Lucifer xarafaa nigisti mootittiin dukkanaati. Seexanni kan du'a fannoo Yesuusitiin mo'atame kan injifatame malee seexanni jabaan kan hin injifatamin hin jiru. Namni guddummaa seexanaa gaafa sitti himu noo jedhin hin ta'u jedhin seexanni injifatameera. Seexanni mo'atameera. Maal jechuu eenyutti injifate gaafa sin jedhan Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus fannoo irratti it is finished hobbaa'e xumurame jedhee injifatee hojii seexanaa hundumaa fashaleesseera. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos injifateera. Yesuus Kiristoos mo'eera. Yesuus Kiristoos hojii seexanaa kamirrattu inni gooftaadha. Haleluuyaa. Yesuus mo'eera. Ho Yesuus mo'eera. Haleluuyaa. Kana jedhee magarsaan baqqalaan obboleessi keenya. Yesuus mo'eera. Ho Yesuus mo'eera. Kanaafu harki waaqayyoo yooni wajjin taa'e qubi waaqayyoo ergaan wajjin taa'e la maal sodaanna ree. Haleluuyaa.
Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Sodaan qabu keessi keenya Yesuus darbeera dura keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Barraannaan qabu manni keenya Yesuus galeera ganda keenya. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Harki Waaqayyoo ergaan wajjin taa'ee. Kubi Waaqayyoo ergaan wajjin taa'ee. Mal sodaannaa re, mal sodaannaa, mal sodaannaa re, mal sodaannaa, mal sodaannaa re, mal sodaannaa, mal sodaannaa re. Hallelujah, hallelujah. Waan tokkon sodaatin Yesus Kristos seexana mo'eera. Seexanan sodaatin, hojii isaan sodaatin, karoora isaan sodaatin. Yesus Kristos isa mo'ateera waan ta'eef wanti ati gootu garuu Yesusin maxxanee jiraadhu. Yesus ofiin dura aanfadhu yeroo hundumaa. Ija keetti gara Yesus Kristos qofa, ila keetti gara Yesus qofaa deebis. Seexanni si dhaggachuu hin danda'u. Bobaa Yesus Kristos jalatti gollamta waan ta'eef harka fi keessa si qabata gooftaa waan ta'eef. Hallelujah. Qabxiin sadaffaan guyyaa irraa waliin ilaallu immoo Yesus Kristos eenyuuf du'e kan jedhu kana waliin ilaalla. Qabxiin sadaffaan eenyuuf du'e, Yesus Kristos eenyuuf du'e kan jedhu waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti Yesus Kristos akkamitti du'e kan jedhu ilaalleerra. Akkamitti du'e kan jedhu fannootti ba'achiisanii gara gaara Golgootaatti geessanii achiin booda immoo mismaara harka isaatti miila isaatti rukutanii fannisaniin booda du'uu isaa mirkaneeffachuuf waraanaan cinaacha isaa waraananii akka inni du'ellee mirkaneeffatanii akkaataa haala sukkanneessa haala dhiphisa haala nama sodaachisuun Yesus Kristos rakkina cimaadhaan du'ee jedha fannoo irratti gara Qaraaniyoo Golgoota irratti jechuudha. Yesus Kristos maaliif du'e jennee immoo gaaffii lammaffaa gaafannee turre. Yesus Kristos maaliif du'e isa jedhu sanaaf immoo qabxiilee sadi sababa du'uusaa bu'aa du'uunsaa nuuf argamsiise ilaallee turre. Tokkoffaa irratti akkas jenne. Duuti fannoo Yesus Kristos cubbuu hundaaf qorsa ta'e isaaf jedha. Duuti fannifamuu Yesus Kristos cubbuu hundaaf qorsa ta'e isaaf tureedha. Du'uu isaatiin nuti jireenya arganne. Cubbuu keenya hundaaf qorsi argamee jechuudha. Dhiigni Yesus Kristos cubbuu keetiif qorsa. Dhiiga Yesus Kristositiin cubbuu hundumaa keessa cubbuu kamiyyuu keessa qulqullaa'uu dandeessa. Cubbuu kana waaqisiif araaramu jedhee seexanni halkanii guyyaa kan sitti odeessuuf ana oduu gammadaa siif qaba. Sagalee misiraachoo siif qaba. Dhiigni Yesus Kristos cubbuun hin qulqulleessine kamiyyuu hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu wanti sirraa eegamu cubbuu kee qabaadhu gara gooftaa Yesus kootu. Gara fannoo isaatti kootu. Gara fannoo isaa laali. Gara fannoo isaa laali. Gara fannoo isaa laali. Gara isa fannoo irratti siif fannifame. Gara isa ilma Waaqayyoo dhiiga siif jigse. Gara gooftaa Yesus Kristos ilaali. Gooftaan akkasiin jedha. Ati kan rakkatte, kan cubbuun keessatti baay'atte, kan sodaaf dhiphina cimaa keessa jirtu, kan rakkina cimaa keessa jirtu, gara kiyya koottu siin jedha. Gara kiyya koottu. An ba'aa keetti sirraa kaasa. Rakkina keetti keessaa si baasa. Waan sitti ulfaate an sirraa kaasa. Waan dura keetti golee aadtee dura keetti kuffisa. Waan dura keetti jaarkooti an dura keetti kuffisa. Gara kiyya koottu jedhee jaalalaan si waama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Qabxiin lammaffaan sababa du'uu Yesus Kristos akkas jenne. Duuti fannoo Yesus Kristos abaarsarraa bilisa nama baasisaaf jenne. Namni Yesus Kristos qabu, namni Yesus Kristositti amane abaarsa jalaa baha. Abaarsa jiru kam keessaayyuu baha. Abaarsa kam keessaayyuu baha. Maaf jennaan Yesus Kristos abaarsa isaa irraa fudheera waan ta'eef. Abaarsa isaa isarraa cabsa waan ta'eef. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti barreeffametti inni marroo keenyaaf, inni waa'ee keenyaaf abaaramaa ta'ee jedha. Abaaramaa ta'ee abaarsa keessaa nu baase. Cubbamaa ta'ee cubbuu keessaa nu baase. Qabxiin inni sadaffaan immoo maal jennee ilaallee turre? Qabxiin inni sadaffaan duuti fannoo Yesus Kristos humna seexanaa hunda barbadeessuudhaaf. Gaafa Yesus Kristos fannifamu, gaafa Yesus Kristos achiin du'u, seexanni hin mo'atame. Seexanni hojiin isaa hin diigame. Akka Yesus Kristos hin duune kallattii adda addaatiin seexanni hojiin isaa hin fashalaa'e. Maaf jennaan Yesus Kristos
du'a isaatiin hojii seexanaa hundaa karoora seexanaa hundumaa diige gatii cubbuu keenyaa du'a isaatiin kaffale. Seexanni silaa aangoon irratti qaba ture marroo cubbuu keenyaatiif, marroo abaaramuu keenyaatiif, marroo yakka balleessaa hojjenneetiif. Garuu Yesuus maal godhe? Ofumaa dhufee fannoo irratti fannifamee du'ee gatii cubbuu keenya, gatii abaarsa keenya nuuf kaffale. Seexanni akka nurratti aboo hin qabne godhe jechuudha. Haalleluuyaa! Yesuus Kiristoos inni gooftaadha. Bara baraan inni gooftaadha. Kanaaf hojiin seexanaa hunduu hin barbadaa'e jechuudha. Hojiin seexanaa hunduu hin barbadaa'e. Seexannis hin danda'u hojii Yesuus Kiristoos siif hojjeterraa kan ka'e. Seexannis hin danda'u hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti siif hojjeterraa kan ka'e. Seexannis hin danda'u, seexannis hin danda'u, seexannis hin danda'u. Nan dandeettu jedhiin an dhiiga Yesuusitiin marfameera jedhiin. Haalleluuyaa! Arrammoo qabxiisa sadaffaan gafa tuqneessan Yesuus eenyuuf du'e kan jedhu waliin ilaallee fixanna. Yesuus Kiristoos inni eenyuuf du'e kan jedhu waliin ilaallee fixanna. Akkuma Isaayyaas raagichi dubbate Yesuus ilmi Waaqa jiraataa dhiphina keenya nuuf baate, dhiphina keenya nuuf dhiphate waan nu jaalateef. Yesuus ilmi Waaqa jiraataa Almasiih Iisaan dhiphina keetiif dhiphate waan si jaalateef. Cubbuu keetiif baate waan si jaalateef. Nama ammana dhaggeeffachaa jirtu ati abbaa carraati. Maaliif jennaan an oduu gammadaa sagalee misraachoo sitti himaa ammana dhaggeeffadhu. Akkasiin jedha Luuk kitaabni qulqulluun akkas jedha. Isaayyaas raagichi akkuma dubbatetti boqonnaa 53 irratti Yesuus ilmi Waaqa jiraataa jedhe. Yesuus ilmi Waaqa jiraataa dhiphina keenya nuuf dhiphatee jedhe Isaayyaas waan nu jaalateef. Cubbuu keenya nuuf baatee jedha waan nu jaalateef. Balleessaa keenyaaf waraanamee jedha waan nu jaalateef. Sababii yakka keenyaafis in reebame in caccabsame waan nu jaalateef. Nuti nagaa akka argannuuf inni hin adabame jedha waan nu jaalateef. Waaqayyo yakka cubbuu balleessaa hunda keenyaa isarran godhee isarra in kaa'ee jedha. Yesuus Kiristoos waan nu jaalateef. Waaqayyo waan nu jaalateef. Inni cubbuu kiyya, cubbuu keeti, cubbuu keenya baate madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argamee jedha. Haalleluuyaa! 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 Dhiphina keetiif dhiphate. Si jaalateef abbaa kiyya, si jaalateef haadha kiyya, si jaalateef obboleessa kiyya, si jaalateef obboleetti kiyya. Cubbuu keetiin akkasuma siif baate. Balleessaa keetiifis jedhee in waraaname. Sababii yakka keetiifis in reebame, in caccabsame. Akka ati nagaa dhaggattuuf, akka ati eebba dhaggattuuf, akka ati cubbuu jalaa, abaarsa jalaa, idhaamsa seexanaa jalaa baatuuf inni hin adabame. Waaqayyo yakka cubbuu balleessaa hunda keenyaa isarran kaa'ee isarra godhee jedha. Inni cubbuu kiyyaaf, inni cubbuu keetiif, inni cubbuu keenyaaf du'e. Cubbuu kiyya baate, cubbuu keeti baate, cubbuu keenya baatee du'e. Haalleluuyaa! Eenyutu akka keeti na jaallata Yesuusi kiyya. Aga keeti natti hiiqanu abba afaatitiya. Afaan qofaan na hin jaalattu ati akka biyya. Addee antu tartee rarraate ati marrooti. Afaan duwwaa ayyoo na jaalatte ati akka biyya. Addee antu tartee rarraate ati marrooti. Ka'ani hedadhu si'ii tokkochaa nabeenye kiyya. Karakka belleessi qofa argaan cinaatiya. Namarsiitullee midhaa bitaanii dinoolettiya. Atuaan jirtuu fi womaa nangoone Yesuusi kiyya. Namarsiitullee midhaa bitaanii dinoolettiya. Atuaan jirtuu fi womaa nangoone Yesuusi kiyya. Si'ii filannoon tiya. Waaqa kiyya si'ii filannoon tiya. Mootii kiyya si'ii filannoon tiya. Gaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya. Si'ii ittirkuun tiya. Abbaa kiyya si'ii ittirkuun tiya. Mootii kiyya si'ii ittirkuun tiya. Gaafa rakkoo hin bayyanne cinaatiya. 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 Guyyaa rakkoo hin bayyanne cinaatiya. Gaafa rakkoo
bayanne cinaatiya Takuyara ko lem faganne cinaatiya La 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 Oh La 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 والجالة اللي انتو ترسلوا بولي فيكنا أتمو ترتدو تهانتونا جبت جنة ركنك يا فنو ردو مكراكتني أني مدارو جالة كيكنا ما وليني قارقالك يا فنو ردو مكراكتني أني مدارو جالة كيكنا ما وليني فنو رباتي راكنا كنا ونرقتي أكفا كينيا كتتوانا دادتتوني يونان صداتو سواك أكنا تدوغي فدتي كوفينا نستو أكا إجولي ماتين كنتي يونان صداتو سواك أكنا تدوغي فدتي كوفينا نستو أكا إجولي ماتين كنتي Filanontia, waka kiyasi, filanontia, moti kiyasi, filanontia, kakafara ko himbayanne cinatia, si itirkuntia, abba kiyasi, itirkuntia, moti kiyasi. تركونتيا تغافركو هم بيان جناتيا كغافركو هم بيان جناتيا كغافركو هم بيان جناتيا كغافركو لم بيان جناتيا تغيركو لم بيان جناتيا كغافركو لم بيان جناتيا تغيرا كو لم فغان جناتيا لا 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 madaa'uu isaatiin immoo fayyinni nuuf argamee jedha. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argamee jedha. Haleluuyaa. Fayyinni nuuf argama gara duraan jedhu. Fayyinni nuuf argamee jedha kuno. Bakka jirtutti dhukkubni kamiyyuu aangoo sirratti hin qabu. Maaliif jennaan madaa'uu Yesuus Kiristoositiin fayyinni siif argameera. HIV ta'emoo, kaanserii ta'emoo, kulaalitii ta'emoo, dhukkuba garaa keessaa, dhukkuba sammuu si qabate, dhukkuba gogaa ta'emoo, dhukkuba ijaa, dhibee funnaanii, dhibee gurraa, dhibee qaama keessaa adda addaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin, maqaa Yesuus Kiristoositiin galgala kanarra jalqabee sirraa haa buqqaani. Maqaa Yesuus Kiristoositiin itti dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuus isa du'ee du'a mo'ee ka'eetiin kan sirraa buqqaani, kan sirraa godaanan haa ta'ani. Maqaa Yesuusitiin dhukkubni kamiyyuu ansin gadhiisu jechuuf aangoon qabu. Maaf jennaan gatiin dhukkuba keetii, gatiin abaaramuu keetii, gatiin yakka keetii, gatiin balleessaa keetii, gatiin cubbuu keetii hundumaa Yesuus Kiristoosiin siif kaffalameera waan ta'eef. Madaa'uu isaatiin jedhe Isaayyaas. Madaa'uu isaatiin, madaa isaatiin fayyinnuuf argamee jedha. Isuma kana Phexros illee irra deebi'ee barreesse. በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ፣ በመገረፉ ቁስል ተፈወስን jedhe. Hallelujah. Isaayyaas በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን jedhe. Phexros illee fidee በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ፣ በመገረፉ ቁስል ተፈወስን jedhe. Hallelujah. መዳኡ isaatiin nuti fayyin arganne jedha. Maqaa Yesuus Kiristoositiin dhukkubni kamiyyuu hin ajajama. Maqaa Yesuusitiin dhukkubni kamiyyuu jireenya namoota gadhiisa. Fayyinni ta'a, eebbin ta'a, jirjiramuun ta'a, guddachuun ta'a. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus Christos inni gooftadha. Jesus Christos inni gooftadha. Jesus Christos inni gooftadha. Abaarsi kamiyyuu ka jireenya kee qabate maqaa Yesuusitiin jireenya keetirraa ka cabe haa ta'uti. Jireenya keetti maqaa Yesuusitiin gadi haa dhiisuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Du'a isaatiin
qorsi cubbuu siif argame du'a isaatiin abaarsi sirraa cabe du'a isaatiin humniif karoorri seexanaa hundinuu sirraa barbadaa'e abbaa kiyya haadha kiyya obboleessi kiyya obboleettii kiyya cubbuu kamiyyuu araara gali gara isaa fidadhu inni dhiiga ifiitiin dhiqeessi qulqulleessa abaarsa kamiyyuu maqaa isaatiin ifiif ofii keetiif maatii keetirraa cabsi maqaan isaa humna qaba maqaan isaa gooftummaa qaba maqaan isaa aboo qaba bilisa nama baasa haleluuyaa humnaaf karoora seexanaa hunda ofii keetiif maatii keetirraa diigi ifiif maatii keetirraa diigi goonsiif kennameera waan ta'eef Yesus gooftaan baay'ee si jaalata kanaafuu amma akkas jedhi mee waaqa kadhannaa amma maqaa Yesus Kiristoositiin gooftaa jaalala nuuf kennite jaalala nuuf qabdurraa kan ka'e ilma keetti gooftaa Yesus waan nu kenniteef galatoom jedhamee isinillee bakka jirtanutti waaqa keessan galateessa kan gooftaa beektanullee galateessa kan gooftaa hin beekne carraa kan argattanii yeroo jalqabaatiif ergaa kana kan dhaggeeffachaa jirtan isinillee mee akkas jenna bakka tokko nama hundumti keenya cubbuu keenya waaqa araarfanna cubbuun dhiigni ilma waaqaa Yesus Kiristoosin qulqulleessine tokkoyyuu hin jiru mee bakka jirtanutti akkas jedha waaqayyo cubbuu kiyya hundumaa naaf araarame dhiiga ilma keetti gooftaa Yesus Kiristoositiin dhiqi ana qulqulleessi balleessa kiyya hunduma keessaa na qulqulleessi yakka kiyya hundumaa keessaa na qulqulleessi jedhaan dhiiga ilma keetti qulqulluu sanaan ana qulqulleessi jedhaan waaqayyo dhugumaan araarfatteetta taanaan bakka jirtutti dhiiga ilma keetti gooftaa Yesus Kiristoositiin ana dhiqi na qulqulleessi jettee kadhatteetta taanaan waaqayyo cubbuu keettisiif araarameera haleluuyaa baga gammaddii waaqayyo cubbuu keettisiif araarameera amma mootti fufi akkas jedhe abaarsa kamiyyuu jedhin abaarsa kamiyyuu maqaa isaatiin amma ofiif maatii kiyyarraa cabsa jedhi cabsi fi keetirraa cabsi maatii keetirraa cabsi saba keetirraa haleluuyaa aangoonsiif kennameera maaf jennaan tokkoffarratti sababa du'uu isaatiin sababa dhiigni isarraa jigeen cubbuu keenyaaf qorichi argame cubbuu keenya amma dhiiga isaatiin dhiqnee of qulqulleessinirra achiin booda maaltu nu hafa gaafa cubbuu waaqa araarfattu gaafa cubbuu keeti dhiiga ilma isaa gooftaa Yesus Kiristoositiin ofii keetirraa qulqulleessitu abaarsi humna dhaba abaarsa humna dhabe sanammoo maqaa Yesuusitiin jettee takkuudha maqaa Yesuusitiin jettee dabarsuudha maqaa Yesuusitiin jettee ofirraa gombisuudha ife bilisa baasuudha kanaafuu akkas jedhama maqaa Yesuusitiin abaarsi kamiyyuu jedhin kan dhalootarraa dhaloota qaxxaamuraa dhuftee jireenya kiyya argatte ka guddina na kutte ka jireenya kiyya qabatte ka barumsa kiyya mindaa kiyya daldala kiyya horata kiyya ka qabatte maqaa Yesuusitiin amma cabseera jedhin maqaa Yesuusitiin amma ifirraa si cabseera jedhin haleluuyaa 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 ka sababa cubbuu kiyyaatiif ka sababa arraba namootaatiif ka sababa yakka hojjedheetiif ka sababa waan hin taane ofirratti dubbadheetiif jireenya kiyya ka qabdee turte yoo an baay'ee jedhu duuba kana deebistu yoo an ol baay'ee jedhu gadi kana deebistu yoo an tarkaanfadhe jedhu addee duriitti kana deebistu yoo an guddadhe jedhu kan gadi ni diqqeessitu yoo an eebbifame jedhu kan gara abaarsaatti na deebistu yoo an diroome jedhu gara huyyummaatti na deebistu yoo an fayyaa dhaggadhe jedhu gara dhibamuusaatti kana deebistu maqaa Yesus Kiristoositiin galgalaadhaa kanarraa jalqabe ifirraa si godaansa maqaa gooftaa Yesuusitiin narraa godaani jedhaan maqaa Yesuusitiin ifirraa si cabse jedhaan haleluuyaa 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 ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u cabse si jedhaan maqaa Yesuusitiin an bilisa jedhaan maqaa gooftaa Yesuusitiin an bilisa jedha haleluuyaa abbaa kiyyarraa cabse jedhaan haadha kiyyarraa cabse jedhaan ijoollee kiyyarraa cabse jedhaan maatii kiyyarraa cabse jedhaan maqaa Yesuusitiin haleluuyaa haleluuyaa amma moo akkas godhe humnaaf karoora seexanaa hundumaa ifiif maatii keetirraa diigam aangoosiif kenneera waan ta'eef Yesus hundumarratti aangoosiniif kenneera jedhe gooftaa Yesus hundumarratti hojii seexanaa kamirrattu karoora seexanaa kamirrattu as jiraattee hafuura seexanaa Ameerikaa irratti hojjetu rukutuu dandeettati as jiraattee bakka jirtu irratti Finfinnee irratti kan hojjetu Tigraay Maqalee irratti kan hojjetu gad Oromiyaa Mooyaalee irratti kan hojjetu Hararii irratti kan hojjetu Gambeellaa irratti kan hojjetu Affaar keessatti Sumaalee keessatti kan hojjetu Afrikaa biyyoota adda addaa irratti kan hojjetu Ameerikaa Yuuroop Eeshiyaa Ooshiiniyaa Afrikaa bakka adda addaatti kan hojjetu as jiraattee rukutuu dandeessati aangoosiif kenneera ka amma hojiin seexanaa ka jireenya kiyya qabatte ka daldala kiyya qabatte ka horata kiyya qabatte ka barumsa kiyya qabatte ka baaf gala kiyya irratti na qormaattu maqaa Yesus Kiristoositiin karoora keetti diiga jedhaan ana waliin jiraachuuf aangoon qabdu gara bakka siif qophaa'e gara qileetti maqaa Yesuusitiin narraa deemi jedhaan
maqaa Yesuus Kiristoositiin narraa deemi jedhaan maqaa Yesuusitiin gara qilee Abbayyaatti narraa deemi jedhaan maqaa Yesuusitiin gara gammoojjii wanni tokko hin jirreetti deemi narraa jedhaan. Haleluuyaa haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoositiin haleluuyaa abbaa ulfinni guddaan siif ta'u maqaan kee eebbifamu maqaan kee ol jedhu qarqaarsa keetiif galatu yeroo akkasii nu kenniteef ulfaadhu kennaa caalu ilma keetii Yesuus Kiristoos waan nu ergiteef galatu lubbuun ergaa kana dhageesse amma waan eebbifamteef galatu cubbuu isaanii waan dhiiga ilma keetii gooftaa Yesuusiin dhiqxee qulqulleessiteef galatu abaarsi waan jireenya isaaniirraa cabeef galatu humni seexanaa karoora seexanaa waan jireenya isaaniirraa jireenya maatii isaaniirraa waan cabeef galatu maatii isaaniititti nageenyi ammaa seenu eebbi isaan hadhaggatu horata isaaniititti daldala isaaniititti qonna isaaniititti waan isaanii hundumatti barumsa isaaniititti waan qaban waan ittiin hojjetan waan ittiin jiraatan hundumatti eebbi haseenu nageenyi addaa isaan hadhaggatu tajaajila isaan irratti maqaa Yesuusitiin eebbi addaa muudame addaa isaaniif haa ta'u. Haleluuyaa haleluuyaa kanaafuu abbaa kee haadha kee obboleessa kee obboleettii kee Yesuusii si jaalatee badhinnatti kolbaa duratti qullaasiif du'eef bara keeti atillee isaaf jiraadhu bara keeti hundumaatis isaaf jiraadhu hafuurri isaa gara dhugaa hundumaatti si qajeelchuti hafuurri isaa yeroo hundumaa si gargaaruti hafuurri isaa yeroo hundumaa si jabeessuti maqaa Yesuus gooftaatiin ameen. Namoota haaraa ergaa kana yeroo jalqabaatiif dhaggeeffattaniif immoo an oduu gammadaa isiniif qaba. Yesuus Kiristoos kiristaanota qofaaf hin duune Yesuus Kiristoos saba hundumaaf du'e saba hundumaaf amantaa biraa keessas jiraatte jiraatu baattes amantaa qabaattes qabaatu baattes Yesuus Kiristoos garuu inni si jaalata. Yesuus Kiristoos saba hundumaaf du'e saba Israa'el qofaaf miti warra faranjii warra adii qofaaf miti warra immoo nuti bakka guddaa sammuu keenya keessatti kennuuf rakkisii qofaaf miti hunduma keenyaaf du'e siifis du'e. Kanaafuu wanti sirraa eegamu immoo dhuguma gooftaan Yesuus anaaf du'e jettee bakka jirtutti isa gooftaaf fayyisaa keetti tolfachuu qofa jechuudha. Kanaafuu yoo dhuguma inni kun ergaan kun keessa kee tuqe akkas jedhi bakka jirtutti Waaqayyo gooftaa kiyyaa carraa kana waan naa kenniteef galatoom kennaa caalu ilma keetti gooftaa Yesuus Kiristoos waan naa kenniteef ulfaadhu. Gooftaa Yesuus sababa cubbuu kiyyaatiif sababa yakka kiyyaatiif bakka kiyya buutee waan naaf adabamteef galatoomsiin jedha. Amma immoo cubbuu kiyya qabadhee balleessaa kee qabadhee gara kee dhiyaadhee jira. Balleessaa kiyyaaf adabamuun akkanarra ture nan beeka. Amma garuu kunoo fayyisaaf gooftaa kiyya tolchee sitta dhugeeffadha ana fayyisi. Sitta amana ana fayyisi dhiiga keetiin cubbuu kiyya hundumaa keessaa ana qulqulleessi abaarsa kamiyyuu jireenya kiyyarraa cabsi maqaa kiyyas galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi jireenya kiristaanummaa akka jiraachuu danda'uufis hafuura qulqullicha keetiin ayyaana wayyichaatiin ana guuti kana hundumaaf galatoomii maqaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Kadhannaa kana keessa keetii murteeffattee ka'ana waliin akkas jettee kadhatte baga gammadde Waaqayyo si eebbisu atamma gara maatii Waaqayyootti makamteetta gara warra fayyaniitti makamteetta nus baay'ee gammanneerraa ol samaayittis sababa fayyuu keetiitiif sababa dukkana jalaa gara ifaatti abaarsa jalaa gara eebbaatti badii bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti carraa kanaatti waan dhufteef baga gammadde nus gammanneerraa gammadi guddaan ol samaayitti teera amma immoo tarkaanfii tokko itti aanu sitti hima. Warra kiristaanotaatti makamuu qabda warra Yesuus Kiristoositti amanametti makamtee isaan wajjin soorachuu qabda sagalee Waaqayyoo barachuu qabda guddachuu qabda. Kanaafuu obboleessi kiyya kanaafuu obboleettii kiyya kanaafuu abbaa kiyya kanaafuu haadha kiyya gara waldaa kiristaanaa naannoo kee jiran warra wangeela dhugaa lallaban isaanitti deemi akkas kunoo karaa sagantaa sagalee raadiyootiin ergaa sagalee dubbii Waaqaa dhaggeeffadhee gooftaatti amanee jira isintti makamee sagalee dubbii Waaqaa barachuu barbaada isin wajjin waaqeffachuu barbaada guddachuu barbaada achinanis namoota kan tajaajiluu barbaada jedheetti dubbadhu achin isaan waan hundumaa sitti himu ammumaa murteeffadhuuti deemi isaan dubbis isaan waan hundumaan si gargaaru gooftaan guddisee si eebbisu waan Waaqayyo si godhe kana immoo nama hundumaatti dhugaa ba'i gooftaan bara keetti si eebbisu horii bul shalom.
جتكم تنافسري يوكي قتلنا وجنكي قلبي كنت زرعي يا دنو ورسام كنتي جتكم تنافسري يوكي قتلنا سرعي قلبي كنت زرعي Hallelujah. Marru sagalee dubbii qonqoosaatiif abbaa keenya bara baraatiif maqaa gooftaa Yesuusitiin galanni ulfinni isaaf haa ta'u maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagantaa keenya galgaladhaallee kanumaan fixanna. Kan isin waliin ture aan wandimmaa gany uddeessaa bidireeti. Sagantaa kanarratti yaada gaaffii akkasumas kadhannaaf karaa lakkoobsa moobaayilii 09 13 71 0868 irratti nuuf bilbilaa nuuf barreessaa. Sagantaa keenya kan yeroo hundumaa jimaata sanbataa fi dilbata halkan sa'aatii 2 amma sa'aatii 2 walakkaatti nu hordofuu keessanitti fufaa sagantoota afaan Oromootiif akkasumas sagantoota afaan Amaaraa adda addaallee isiniif qophaa'an dhaggeeffadhaa ittiin eebbifamaa namoonni kan biraas akka dhaggeeffatan oduu nuuf dabarsaa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaatti baay'ee musin jaalannaa horaa bulaa. فينا في نفسي سلبني كقابسي يسوس والفنان ناقي ما دانك مكيتي سننا فينا في نفسي سلبني كقابسي أبوكو والفنان ناقي
fannosana diga kelo lafte jalala kesana baate jir majida dabka kelo nasa do alu buko shuftatina barama kunondo ana senadase kunondo ana fi senadase kunondo ana fi senadase kunondo ana senadase sabaqtani abbako malona nisni jete inani yom debi argate chalisera bani kunundu wana fi senada kunundu ana senada dagaddu ani nirafatu tuttuke nakasa lola degaketu godani sambanne senake tera kesa kottira duke tifakni leftera ramira kunundu ana senada kunundu ana fi senada kunundu ana fi senada jarure ani jannati rata akami nifsure mararte kesana achi ana fachi tokosna fachi fanno ke jala na
naftolus natbadus indemas bra naftolus natbadus indemas bra Maljadurasini all my basifetumane sinkana gutuma barako fatu ndajerenyako maljadurasini basifetumane sinkana gutuma barako fatu ndajerenyako